Dhiyeenya kana gama social media hundaan wanti haasahamaa jiru dhimma Kadir Martuuti. Kadir Martuu maal jedheetiin haasahamaa jira? Wanti haasahamaa jiru hoo maalidha? Sirriidha moo sirrii miti? Akkasuma Kadir Martuu hoo wanni inni jedhe hoo maali? Kadir Martuu Oromoodhaaf maali? Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qabxiilee kanneen qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Bakka gara jiru miidiyaa nagaan dhuftan isin jecha yooyaa anaa dhufu namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube keenya akka taatan akkasuma like share gochuun akka nu jajjabeessitan dhaamsa keenya. Osoo gara qabxiilee haasaa keenyaatti hin seenin dura waan Kadir Martuu jedhee viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhihee jira. Mee dura viidiyoo kana laallee walitti deebiin. Khadaayii akkamisa asoo biyya gal sinjaani maaliif galtaati? My buddy, me, I don't care about money. The only thing here is love. You understand? Yeah. Yeah. I believe. Jaalala uummata biyyaatiin dhukkubsatna malee Ingiliis keessatti akkuma namni hundi beekutti dhukkubni jaalala uummata sanii yeroo natti ta'e onnee xiyya nama rakkee namummaa keessaa na baasa. Sa. Yeroo dhukkubni sun natti ta'e nama keessaa na baasa. Dhibee saniis mootummaan inni galatoomu Rabbi biyya isaa galatoomu na wallaansa na wal'aana doktaran qaba. Kana birti rabbiin biyya. Rakkoo maallaqaa maarriyyoo Kadir qabsoo Oromoof qabsaa'ee mana bitaa fi konkolaataa bitaa fi maallaqa kennaa fi waan jiru kanatti namanu. Qabsoon qooda qabdi malee seenaa qabdi malee mindaa fi qarshiin qabdi. Sasaba kiyyaaf qarshiidhaan osoo hin taane kan hin qabsaa'u wareegama lubbootiin rakkoon ilmoo hiyyeessaatti ittiin Singaree inni kun dhimma dhuunfaa kootiitii miti. Wanni nuti biyyaa ba'e sun nuti galuuf jaalala uummata kiyyaatiif kutaa hundarra deemee ilmaan Oromoo kan onneen xiyya qalbii ijoollummaa sana tokko jedhana isaan laaleetti obsuudhaa fi oomisha kiyyaas laaleetti gammaduudhaa fi otuma hin galee gaafa rabbiin jee. Kanaaf galii jees kan galiin jees. Egaa viidiyoo dhageeffannee walitti deebinee jirra. Egaa akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtan kana wanti inni haasaa jiru baay'ee garaa nama nyaata. Kadir Martuu jechuun Oromoodhaaf nama qaalii, nama jabaa, nama cimaa. Oromoo biratti qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti nama hayyuu, nama guddaa. Kadir Martuu jechuun barsiisaadha. Barsiisaa bira darbeetiyyuu mana barumsaati inni. Dhaloonni waa hedduu irraa baratuu danda'a. Nama dhaloota barsiisaa jiru akkasuma dhaloonni irraa barataa jiru dhaloonni waa hedduu irraa argatuu danda'a. Mana barumsaa caalaa nama dhaloota barsiisuu danda'udha. Kadir Martuu jechuun goota hayyuu barsiisaa waa hedduu Oromoodhaaf Kadir Martuu jechuun waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Kadir Martuu haasaa isaa keessatti gara biyyaa tangalaa biyya yaade biyya kaleessa onneen daa'imummaa koo keessatti na cabtee yaadee nan galaa akkasuma immoo ani kan qabsaa'e Oromoodhaaf malee qarshiidhaaf miti makiinaadhaaf miti manaaf miti jedha. Waan baay'ee garaa nama nyaatu haasaan isaa akka malee garaa nama nyaata garaa nama hedduu booressee jira. Akkasuma ajandaawwan guddaa ta'e iyyuu wanta kanaadha. Kadir Martuu jechuun Oromoodhaaf waan guddaadha jechuun Kadir Martuu fi Oromoo itti ibsan jira jedhee yaadu waan guddaadha inni Oromoodhaaf qabsaa. Oromoodhaaf inni iddoo daawwitii hayyuudha seenaa nama dhaloota barsiisuudha. Haasaa isaa qabatanii namoonni baay'een gara fuula sooshaal miidiyaa garaagaraatiin wantoota hedduu dubbataa jiranii. Wantoonni isaan dubbatan Kadir Martuu hoo maal jedhee wanni isaan dubbatan hoo maali biyyattiin hoo maal irra jirti kan jedhu nuti immoo ajandaa keenya godhannee dhufnee jirra. Wanni Kadir Martuu dubbatee nuti ani biyya koo yaadee jira. Biyya isa onneen koo daa'imummaa keessatti ittiin na cabdee lammii koo yaadee jira. Aayyootoo yaadee jira. Aabboo koo yaadee jira. Gara biyyaa tangalaa. Ani makiinaa hin barbaadu, mana hin barbaadu. Ani kan yaade waan tokkoo fi tokkodha. Ani Oromiyaa saba yaadee jedha. Haasaa isaa keessatti akkuma dhagaa jirtan kana jechuudha. Namoonni tokko immoo sooshaal miidiyaadhaan namoonni ciccimoo jedhanii gama sooshaal miidiyaadhaan hordoftoota hedduu qaban
haasaa isaa kana akka biyya hin galle biyya hin galinee wantoota hedduutu jira. Biyyi mootummaan si ajjeesaa, kun si ajjeesaa, kun si ajjeesaa, kun si ajjeesaa jedhanii gara fuula feesbuukii hedduutiin haasa'amaa jira jechuun kun. Nuti immoo dhimmi kana qabannee dhufne kanadha. Kan murtuu haasaa isaa keessatti ani paartii kana deeggaran hin jennu. Ani akkana hin jennu. Ani woboo akkana hin jennu. Ani mootummaan akkana hin jennu. Kadir murtuu haasaa isaa keessatti akkuma haasaa isaa irratti dhagaatee jirtan kana jechuudha. Namoonni tokko garuu mootummaan si ajjeesaa, faannoon si ajjeestii, woboon si ajjeesaa jedhanii gara fuula feesbuukii ajandaa guddaa ta'ee jira jechuudha. Tunnoo ta'uu qabu jechuudha. Nuti jibba Kadirii qabaanneeti miti kan kana haasaa jiru ta'uu danda'a jechuudha. Jibba Kadirii qabaanneeti miti jaalala isaaf qabnu ta'uu danda'a. Wanti kun akka wanta kana haasuuf shiisnu kan nu taasisa. So Kadir Martuu dhuguma gara biyyaa galuu yaada qaba taanaan, dhuguma Kadir Martuu gara biyyaa galuu fedha qaba taanaan, gara biyyaa akkasuma immoo haasaa kana haasa'uma haasa'e yoo ta'e nuti immoo ajandaa godhachuu qabnu dhimma kana jechuudha. Dhuguma Kadir Martuu gara biyyaa ni gala osoo ta'eeyyuu dhimmi kun ajandaa ta'uu qabu. Sababni isaallee biyyattiinsa waan irra jirtu ilaala. Kadir Martuu haasaa isaa keessatti ani biyyan yaadee paartii kan tokko dharrabsa, nama dharrabsa, biyya yaadee namoonni adda namoonni haasa'an jiru. So kana keessatti osoo mootummaan iyyuu nama kana miidhaawee irra qaqqabsiisuudhaaf yaaduu baatee biyyattiin akka malitti jirti jechuudha. Biyya san keessatti eenyu akkas ajjeese, eenyu akkasii bute, eenyu akkasii bute hin beekamu. Sababni isaallee waraansi biyyattii keessa heddummaatee jira. Kan walii ajjeesu iyyuu hin beektu, mootummaallee ta'uu danda'a, qaama biraallee ta'uu danda'a, ani hin beeku garuu dhimmi kun ajandaa ta'uu qabu ture. Sababni isaallee biyya san keessatti qaamni waan kana irra raawwata jedhanii yaadan qaama sadii qofaa miti jechuudha. Qaama mootummaa, qaama miti mootummaa, qaama miti mootummaa ta'an fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo faannoo waraanni qaamni hidhate kana qofaa miti, qaamni hidhate kan biraas jira. Qaamni mootummaa kana ittiin xureessuu deemu, akkasuma immoo qaamni waraana bilisummaa ittiin xureessuu deemu, akkasuma qaamni faannoo ittiin wantoota faannoo hin godhin godheetiin faannootti sababachuudhaaf faannoo ittiin xureessuu deemu, akkasuma qaamni tokko raawwatee waan badduu tokko raawwatee mootummaa uummataan jibbisiisuudhaaf raawwatuudhaaf deemu qaama baay'eedha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo faannoo fi akkasuma mootummaadhaan alatti qaamni waan gadhee raawwatees wantoota tokkotti sababachuudhaaf deemu qaama baay'eedha. Qaamni hidhate biyya san keessatti qaama baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf Kadir Martuu osoo gara biyyaa gale osoo mootummaan iyyuu hin dhumne qaamni biraa mootummaa sababachuudhaaf Kadir Martuu waan fedhe godhuu hin danda'a jechuudha. Sana kan godhu immoo dhimma ajandaa ta'ee sooshaal miidiyaa irra deeme. Fakkeenyaaf qaamni osoo wanti kun sooshaal miidiyaa irra deemu baate Kadir Martuu cal jedhee galee qaamni waan kana yaadatu jiraachuu dhabuu danda'a. Sababni isaallee wanti kana fakkeenyaaf wanti amma ajandaa ta'eetiin gara sooshaal miidiyaa garaagaraatiin haasa'ame kuni qaama biraa qaama miti mootummaa ta'e kan mootummaa qaama mootummaa hin taane kan mootummaa kanaan wal dhabu qaama siyaasa ofii qofa diriirfachuudhaaf deemu. Siyaasa ofii qofa kallattii qabsiisuudhaaf deemu yaadachiisaa jechuudha. Dammaqsa waan kanarratti akka haala mijeeffatu godha. Wanti inni sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru jechuudha. Dhimma Kadir Martuu irratti. Fakkeenyaaf yoo inni iyyuu qara yaada wayii hin qabaanne dhimma Kadir Martuu hin yaadanne amma sooshaal miidiyaa irra yoo deemu immoo akka Kadir Martuu yaadatu ta'a jechuudha. Kadir Martuu irratti akka karoora baafatu godha. Dhimmi kun jechuudha hin dammaqsa. Sababni isaallee mootummaan si ajjeesaa wantoota baay'eetu haasa'ameera waan ta'eef. Maaliif inni kallattiin itti mul'atu warra siyaasa biyya sanii oofu keessatti kallattiin itti mul'atu kallattii tokko qofa. Kallattiin sunis kallattii siyaasa isaa ittiin milkeessuu qofa. Fakkeenyaaf Kadir Martuu irratti waa raawwate siyaasa ofii mootummaadha jedhee mootummaatti quba qaba. Gaafsan manni mootummaatti akka dammaqu ta'a. Mootummaanis ajjeesee qaama tokkotti quba qabu ta'a. Wanna kana hoo akka godhu kan taasise dhimma sooshaal miidiyaa irra deemu kana dammaqsuu ta'a jechuudha hin jira miti. Fakkeenyaaf yoo inni iyyuu qara yaada hin qabaanne akka yaada san horatu isa taasisaa jechuudha. Kadir Martuu osoo gara biyyaa galee akka yaada san horatu isa taasisa. Wantoota akkanaa fakkeenyaaf Kadir Martuu qofaaf iyyuu namni tokko gara biyya yaada jedhee yoo galee irraa haasa'amuu qabu. Yoo irraa haasa'ame diinaaf haala mijeessuu ta'a. Diin akka waan irratti dammaqu ta'uu danda'a jechuudha.
Kanaafuu namoonni tokko tokko wantoota akkana kana osoo ajandaa warroonni sooshaal miidiyaa gurguddaan osoo wantoota akkana osoo ajandaa godhachuu baannee jechuu barbaada. Fakkeenyaaf Haacaaluu haa fudhannu. Haacaaluun erga miidiyaa irra bahee haasaasan haasee kan qara qaamni tokko isa hin yaadanne erga miidiyaa irratti bahee haasawee haasaasan haasawee dhimmi isaa ajandaa guddaa biyyattii keessatti ta'ee qaama ittiin du'e wallaalamee jechuudha. Mootummaanis waan qaama biraatti sabata qaamni biraas mootummatti sabataa jechuudha nama isa ajjeese dhaban. So wantoonni akkana biyya keessatti ni baa'atu jechuudha. Fakkeenyaaf gaarummaa isaatiif ta'uu danda'a. Garuu wantoonni ati gaariidha jettee ati haasoftu nama ati gaarummaa isaa irra haasoftu sanidha badaa ta'uu danda'a jechuudha. Dhiibbaa ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a. Osoo wantoonni akkana irra haasahamuu baate fakkeenyaaf namoota bebbeekamoo irratti yoo haasames osoo ajandaa ta'uu baate akka yaada kootiitti baay'ee natti tola. Yoo haasaa koo keessatti dogongora qabaadhe dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya yaada keenya dhimma Kadir Martuu irratti kanumaan goolabnee jira. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan akkasuma laayik sheer gochuun akka nu jajjabeessitan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadha.